Ashamarka fuunee kan jirtu hordoftoota chaayinaalii inni YouTube nageenya isiniif haa baay'atu lafuma jirtanitti illee nagaa kootii waaqayyoof haa galatu. Har'allee viidiyoo biraatiin isinii dhufee jira. Na waliin taasisanii jira. Akkamitti kabsa akka hojennu jechuudha. Kabsa diyaala akkamiin akka hojennu share isiniif godha jechuudha. Amma kana fakkaataa indaan kun bakka lamatti mureetiin jira. Haala kanaan jechuudha. Mamiiccee qulqulleessitaan jira jechuudha. Hojiitti seenuuf jira. Inni haala kanaan erga qopheessinee booda wantoonni nu barbaachisan immoo jechuudha. Asitti shunkurtii haala kanaan murra. Kana booda xiqqeessinee muruun nu barbaachisu kun immoo qaaraa faranjiiti. Kun loomii goggogaadha. Asitti immoo shunkurtii adii nu barbaachisa jechuudha. Kun qimamiisa hindii akkamiinidha. Dimbilaala jechuudha. Dimbilaala hindii akkamiini. Kunis baala ittiin qimamiisa hojjetamu. Kun qarafaadha. Innaa black pepper kamuun ruuza nu barbaachisa jechuudha. Asitti zayitii itti dabaleen jira distii keessatti. Jalqabaa foon hindaanqoo kana keessa godhanna jechuudha. Yaa namni kamoon hojjetata garuu mana isaatti jechuun haalli itti hojjetatuu fi wantoonni itti dabalan haala namni itti jaalatu garagaru ta'uu danda'a. Haala kana erga goonee booda xiqqoo zayita wajjiniin amma wantoota afaan itti dabala jechuudha. Shunkurtii fi qaaraa faranjii kana shunkurtii adii jechuudha. Kan haala kanaan waliin geenye innaa qimamiis ta'ee mi'eessituu isaa kanaa shunkurtiis qaaraas haa ta'u booda keessa tanaffafna waan ta'eef isaa fayyadainaadha. Wanta fitiidhaan keessaa taffafna jechuudha. Kan nu barbaachisu mara keessaa qofaadha. Amma akkuma waliin bilchaatuuf akka nyaata mi'eessuuf jechuudha. Nama muggumamii kan itti dabaladha jechuudha. Kun immoo loomiidha. Loomii goggogaa jechuudha. Innaa xiqqoo abidda irratti isa kana akkasitti waliin ga'uu qabna jechuudha. Foolissaallee baay'ee urgaa jechuudha. Innaa haala kanaan hojjetamu. Yoo kabsa karaa haala baay'een hojjetamuun hin danda'ama. Kabsa jechuudha diimessanis timaatima itti godhanii shunkurtii isaallee xiqqeessanii karaa baay'een hojjetama. Kunis haala karaa biraatti jechuu barbaadetanii. Yaa qimamiisa kanuma kana erga sirriitti waliin geenye amma bishaan danfifamne bishaan ho'aatti dabala jechuudha. Yoo bishaan itti dabalanii jira. Yoo bishaan tilmaamumaan jechuudha. Haala ruuza baay'ina hojjetatanii jechuudha.
Ammoo ashabootti dabala jechuudha. Kan nuufamu qadaaduu bichaadha. Yaa wachuun distii kanaan yeroo hojjedhu jechuudha. Sa'aatii baay'ee nan fudhatu. Daakuu bilcheessuuf daqiiqaa 15 jechuudha. Baay'ee dafee bilcheessa waan ta'eef. Naan bilchaatee kana fakkaata daqiiqaa 15 booda jechuudha. Amma daakuu kana keessaa baasna jechuudha. Keessa baasnee intinidha ovenii keessatti akka xiqqoo nu deematu gochuu qabna. Yoo hin barbaadanis akkuma jaalatanitti hojjechuu dandeessu. Ani garuu keessaan baasa jechuudha amma. Asirratti yooleen haala kanaan ergan keessaa baasee xiqqoo maraqii intini kana akkana jalaa hin gubanneef jechuudha karaa jala xiqquma itti godhadha jechuudha. Erga kana haala kanaan qopheessan immoo asitti kan hin qopheessan jira jechuudha gubbaa irratti kan deebi'u. Zayitiidhaa fi qimameen kabsa kana qophaa'uun jira. Isaa fi irdiidha jechuudha kana walitti makee. Zayitaa fi irdii qimameen kabsa kanaaf qophaa'u waan jiruuf isa xiqqoo immoo ashaboonnis itti sinjala irratti ashaboo sitti maktanii waliin amma itti dibuun ni danda'ama jechuudha. Yaa bifti isaa yeroo diimessinu akka nu bareeduuf jechuudha. Haala kanaan qopheessee amma gara bilcheessee intinidha gubbaa isaa kana akka diimatuuf karaa gubbaa bicha abiddatti banuu dandeenya jechuudha ovenii kanatti. Ammoo asitti kana wantoota kanaan keessaa guurra jechuudha. Wantoota xixiqqoo waan adda addaa shunkurtii wantoota keessa jiran kana maal kan keessa xanaffafna jechuudha. Odoo maanan bisin jechuudha. Kunoo kana fakkaata hunda isaa keessa xanaffafee jira qullaa jechuudha. Kanaaf amma ruuza bichaatti dabaluudha jechuudha. Yaa ruuzii kiyyas miiccee qopheessee jira jechuudha. Kun immoo qaaraadha. Kun loomiidhuma dura keessaa baasee jechuudha. Kana waliin geenye booddee kanaaf qadaadii bichaadha jechuudha. Asitti ammas ruuzii bilcheessuuf daqiiqaa 14 ruuz kan jedhu kana jechuudha. Daakuun keenya bilchaateera akkana fakkaata baay'ee bareeda.
haala kanaan deemsina jechuudha. Ruuziin keenyas bilchaatee jira haala kanaani. Kana fakkaata jechuudha. Baay'ee ariifadha. Innaa amma gara midhaa keessaa galabbatina jechuudha. Saayinaa irratti dhiyeessinu irratti. Kunoo kana fakkaata xumuramee jira. Baay'ee bareeda. Daanqollee foon daanqollee haala kanaan deemsuun baay'ee bareedaadha. Mi'aasallee baay'ee gaariidha. Innaa yoo jaalattan subscribe like gochuun na jabeessadha. Warreen ammayyuu na jabaa duraan jettanii na jabeessitanii subscribe like gootanii na waliin turtaniif baay'ee isin galateeffadha. Galatooma. Ammallee like gochuun viidiyoo daawwachuun share gochuun na jabeessaa isiniin jedha. Galatooma baay'ee isin jaaladha.